daawwattoota kabajamtoota keenya warri TV kana daawwachuudhaaf qophooytan hundinuu kan amma asirratti daawwachaa jirtan godina Harargee Bahaa aanaa Mayyumluqqee Araddaa Waldaa Mojoo kan ta'e isaan kun hundinuu warra kililii shaniitii fi kililii Oromiyaa jidduutti lola bu'een bakkarraa buqqa'ee bakka tanatti walitti qabamee daasni amma isaan keessa jiran kun daasa kililii shanii keessa naannoo sanitti nama ajjeesuudhaan awwaalcha nama kililii shanii ajjeefte jaarame takkaa'u golaa janiini daasa san keessatti manguddoota tasiyaadhaaf warra du'essaniidhaaf gartee warraan abbootiin takkaa'u ilmaan irraa du'an takkaa'u yataa abbaa ijoollee yataameessee du'e isaan san sabbarsiisuudhaaf walitti qaban imala kiyya keessatti arkee itti godhee haasoysiise achuma keessaa'u manguddoonni hayyoonni dubbii tana hunda keessa qubaaban kililii shaniitii fi kililii Oromiyaa walitti bu'uu isii jalqabarraa qabanii hanga ammaatti ittiin jiran isaan kana hundaa'u takka takkaan akka ragaatti isiniif dhiyeessuudhaaf bakka gaaddisaa amuutaa takkaa'u bakka tasiyaasanii goree manguddoo garii haasoysiisuudhaaf qophaa'eetiin jira gara daawwannaa aanaa Mayyumluqqee Araddaa Waldaa Mojootti Mojoo Waldaatti dhiyaattanii akka na wajji daawwattaniin obsaa fi kabajaan isin afeera ammaafuu rakkina jiru sanirraa hedduu isaanii manguddoota jaarsolee sosso'uu hin dandeenye hunda bakka takkanatti hedduun daawwadhaa jira kanaafuu asirratti manguddoonni waan kana irraa beekan dhiyaatanii akka yaada kennaniin barbaade. أنا السجاف راه وسانمت تايوسي أني مكان كيسان أحمد دارين جان قدنا هرجع بها أنا مجملك إيتو كيسانين بها أردت أنا مال جنين أردت مجوال جانين مجوال دا جانيني ما هقال لالو داسني هنداسا أموتاتي داسا تسيان كيسي تيسنا فكاتا داسني كوني مالي داسني كوني داسا كدي شني كندر لدولتي loon keenya Araddaa Mojoo Waldaa keessatti bakka dheela jaamtutti ganda keenya seentee nama jabaa keenya nama sadii nurraa gartee sababa nama sadiitiin bakka bakkatti baqa waan jirruuf asitti wal geenyee nama san sabarsiisuuf asitti wal geenye waan kanaafuu isiin kililiin shanii halkanii guyyaa ammallee duulaa jirti sa'a tanallee galgala ganama wani nu godhaman jirtu sababa kililiitiin eegaanii amata kana bara darbe keessatti baatii 11 guyyaa jaharraa eega qabdee hanqa jiganaatti baqumarra jirraa nyaataa fi dhugaatii ijoolleen badde hanqa ijoollee 4-5 geessi sababa baqaatiin kanaan nu jira gama keenyaan. kanarratti kililii shaniitii fi kililiin Oromiyaa hoggaa wali bu'an poolisa Oromiyaatii fi kililii shanii poolisa isaaniiti moo ummata irratti duulte kililiin shanii kililiin shanii poolisii isaaniitu hundi isaaniitu wanti asitti dheengadda nutti duule kun karaa booda tanaahu warra eessaati warra kunoo aanaa biroo kililii shanii keessaa duulee bakka bakkarraa duulee أنا جواب تربة دولة فيكي في هون أشيد جابلين خلا خلا هندا دولة أشيد والجاي ويا تكوكي ستي نمن إبلا ما في جهاتم جنب تكوتني تدول الدولة خنا اتسا تكاو نجا أمتا خنا إيجودا في بلشنسا نجيني جودينا هكاو خن أوروميا هاتو bulchiinsa nageenyi takkaa'u poolisiin Oromiyaa hangam takka naga keessaniif isin cinaa dhaabbatan nagarreewu isaanuu waan dhaabbatan ifumaafuu qawwee takkitti qabnuu fidaanu jaajan akkam goonaa fida isiniin jaan waa takka wanni asii jettu naga buufnaa qawwee fidaa jedhanii ganama isaan qawwee fidaa jedhanii nutti duulammas hoggaa qawween isinirraa hamte kun isinit duula ammoo biyya tana keessa gammoojjiidha akka bulchiinsa nageenya godina irraa dhageenyetti wanni ummata kana
itti lolu jira takkaa'u adda bilisummaa Oromoo ABO takkaa'u adda bilisummaa Ogaden ONLF dhaaba jiruutu ummata dhaqee gataa dhaqee ajjeesu jira jechuufa dhageenya kanarra adda bilisummaa Oromoo ummata kanarratti duuluu ni jirti moo maaltu jira? Adda bilisummaa Oromoo eegaani yeroo dheertuu as keessaa baatee booda hin jirtu wanni jiraan jirtu adda bilisummaa hin jirtu ummata Ogadenii fi Ogaden kilviishanii yoon ONLF warra poolisii isaanii kana malee hin jiru. Liyyuu poolisiidhaa fi takkaa'uu shiftaa miti kanuma waraanni mootummaan hooggantuutu nu fixu jira jettan malee odoo shiftaa gaara keessaa takkaa'uu warra heera didee gaara seenan tahin kanuma seeraan waan mangistuu nyaatuutu raashina mangistii odoo nyaatanu isinirra duulan jechuu keeti. Hanqa jiganaatti wanni poolisiin federaalaa jedhanii asii baafamteef midhaanuma isaanii geessuuf. Immoo qawwee kaayan hin jedhani isaan ammoo karaa kanarratti midhaan yooniin makiinaa mishee midhaan hin deemtu harkaan tuqatan lubbuun teenya akkam baan. Wannummaan isaan dalagamu wanni isaan jiraatanii qonnanii humii midhaanuma asirraa mootummaadhaa deemaati. Mee namoonni sadeen dhiyoo tanaa kana malee akka biyya tanaatti qabeenyaa fi kuni kan tuqame ni jira? Qabeenyiinis ni jira. Qabeenyiinis ni jira. Garuu qabeenyiin gaalaa fi loonis ta'eenis midhaan saamamees isa guddatti numaa midhaan callaa gubameetu jiraa'u akkanatti. Horii saamame kana hoo deebisuudhaaf mootummaan lamaan kililii shaniitiif kililii Oromiyaa hangam takka tattaaffii godhan? Isin fidaayanii yoggaan gama keenya badiifillee dhufe fuudhuu ala keenya hanqa jiganaatti yoggaan nuti ichi geessinee gama lamaanii fidanii fidaan hin jedhanii nuti finnee poolisiin itti oofanii harkaa fuudhanii isaanii kennanii keenyatti waan dhabu. Waa takka illee tan isinii godhan hin jirtu. Agarre waan nu godhan. Warra takkaa'uu madaaweef takkaa'uu kan abbootiin irraa duuteef ijoollee yataamaatiif kan dulloota sossoohuu hin dandeenyeef daa'ima baqachuu hin dandeenyeef maal godhaa jira mootummaan naannoo Oromiyaa? Garuu ani waan haakimaa yooni yoggaa namni dhabame nurraa fuudhanii ala sanillee makiinaa tuma ijoollota keenyaatiin fudhannaa hoggaachi dhaqee haakimaa waa xiqqoo nu gargaaranii ala waa takka waan nu gargaaran tabiroo nagarre. Hoggaa isin bakka irraa buqqaatan gizeen amma jiru tuni gizee roobaati gizee muqaddama takkaa'u gizee gannaa roobni jiru. Waan keessa rooba duraa seentanii fi waan faxartan kana waan isiniif asif fidan ni jira bakka isin godaantanii jirtan kanatti. Garuu dhaaba qayyimas qalbiin sharaa fi waan akka distiidha ulaatanii ni jiran. Dhaabni qayyimas qalbii sun nyaata immoo ganallee saatallee namni keenya tasiyaa tanaa godhachuu dadhabne jira. Midhaan keenya boollatti nafnee ka gubate nafnee baranna nafnee amma qotachuutti hin jirru. Duudinuu daan hafnee ani waan qubanti mun beeku. Waan kanaaf manguddoon iyyannaa ni deemtee jaanii karaa naannoo Oromiyaatis hedduu iyyannaan waraqaa katabanii warra deeme ni jira. Furmaanni karaa kana godhame hoo ni jira iyyannaa. Manguddoon hanqa deemte sun dhokattee deemte armaa deemte hoggaa deemte ittiin dhiisanii garuu hanqa deemte sanitti hoggaa gama olaan sanitti waa hayaluma jedhanii horiin haa deebi'u jedhanii horiin keenya eega saamamee tokko haa deebi'u hin jiru hoggaa san waan furmaataa ta'e godhame takka nagarran waan nutti deema malee amma numaa baadhumaa jala jira dhumarra maayyiirra jira amma. Gaafii takka ofa si gaafadheetiin karaa biroo daddabruu fedha. Gaafiin takkittiin si gaafachuu barbaadu. Poolisa naannoo kililii shanii tahuu fi gartee waraana isinirra duule kana wanni adda baafattan jira mee bakka tan akka kililii shanii ta'e. Poolisiin isaanii yoggaa qawwee takka takka dhabamnes ni garra yoggaa duraanis gubatu qubatanuu ni garra namni achi keessaa dhufu ni jira. Waa hedduun mul'ata achi keessatti poolisa san ta'uun inni barre kan duulu makiinaadha waa dhokatan hin duulu. Makiinaa fe'atee? Makiinaan duulaa'u. Hayyee gaariidha. Dhugaatii bishaanii takkaa'uu yoggaa bishaan dhabdan
bootteedhaan baqattoota kanaaf bishaan bootteen makiinaa fiddee ni jirti hin jirtu jechuudha. Gaariidha. Mee namni biroo kaasirra yaada qabdan. Garuu ani maqaan kiyya Mahmud Abdiiti. Ardaa Mojoo Waldaati. Godina Harargee bahaa Ardaa Mojoo Waldaati jechuudha. Umriin kiyya waggaa 39. Kanaafuu rakkinni kun yookaan rakkina addunyaan mirga dhalamaa keessatti kan silaa yookiinis addunyaan mootummaa Itoophiyaadhaatiin alatti kan silaa jiraatu tahee rakkoon mayyuu keessaa fi aanaa qumbiitii fi naannoolee Oromiyaa keessatti hojjetame silaa osoo addunyaan garuu kan silaa nama ni jirti jechuu malee kan silaa dhuftee namaaf waa gootu taate silaa nuti kan addunyaan nuti dirmattee rakkoo dhala ilma namaa san kan nuuf agartuuf haala sanitti kana jechuudha. Nu kun ummata sanii jechuudha. Umma mirgi dhala namaa biitisaa duraa saamamtee biitisaa namnisaa badii takkaan malatti seera mootummaa heera mootummaa ka biyyattii tana jiruun alatti duraa badee baxaabbatame jechuudha. Mee gaafii takkaan si gaafadha. Lolli kun akka dhageenyutti lola bakka bishaaniitii fi bakka dheedaati. Loon sababa loon naanni garratti wal dhawan fa'aadhaan namni wal ajjeese takkaa'uu bakka dheedaa loon kiyyaa dheedan loon keessan akkamitti dheedan jechuudha wal lolanii loon kun hoggaa dhawaman gosa gosaan bahanii gosa gosaan wal dhawan jedhan. Wanni kun waan gosaan wal dhayemoo waan bishaanirra wal dhayemoo waan dheedarra wal dhayemoo daangaa barbaada akka naa ibsitu barbaadu. Gaariidha. Wanni kun waan naannoo waan bishaanirratti wal loleesii miti. Waan qabeenya irratti wal loleesii miti. Waan naannoo Oromiyaadhaatii fi naannoo shanii jechuudhaan yeroo dula irratti diwliin irratti ka'e jechuudha. Akka obboleessi kiyya obbo Muhammad Haruun ammaa dura dubbatetti bara 2002 keessatti guyyaa bara 2001 keessatti guyyaa baatii 11 lolli Ardaa Roggee irratti jechuudha. Bakka Roggee jedhamtu irratti zoonii Roggee irratti tahame jechuudha. Kan taasise Lijuu Foolis kan jedhani makiinaa shanfidee dura as keessa qubsiise jechuudha. Dura nutiin kuni ummata ammaan dura naannoo takkaan naannoo Oromiyaatiin bara hedduu keessa dargirraa kaasee Haayila Sillaaseetiin aseetana keessatti waliin ture jechuudha. Nutiin kun ammoo sababa isa irraa kan ka'e mirga dhala namaa namuu heera ifiin murteeffannaa irratti hundaa'ee bara 1996 keessa referendamiin waan juusuni namuu saba isaa namuu bakka buluu qaba jechuudhaan geggeessine jechuudha. Bara 1996 keessatti namuu Ardaa irratti mo'ate jechuudha. Namuu naannoo irra jiru irratti mo'ate jechuudha. Nutiin kuni nutu ummata duraanis daangaa qabu kan dargirraa kaasee gaafa Ardaan aanaa tokko gaafa naannoo tokko keessa kan waliin bulu Ardaa fi Ardatti ooyiruutti iddoo irratti gara yuutiin gara oliitiin gara gadiitiin qiblaa afraniitiin kaabaa fi kibbaadhaan lixaa fi bahan daangaa qabu jechuudha. Nuti haala saniin nu akkasitti jiru bara 1996 san referendamii namu naannoo mirga seera mootummaa saniin mo'annee nuti ani jiraata Ardaa Mojoo Waldaati guyyasiis akkasumatti hojii mootummaa hojii dhaaba kanaatiin gaggeesse dhaaba dhaadiyoo kan jedhamu saniin gaggeesse jechuudha. Haala saniin ummata baafnee akkasitti Ardaata keenya hundaa'u isaan kan himatanis akkasitti dhaabni federaalaa achirraa gad ergee Finfinneerraa ergee katabamnee haala sanitti akka mirga ilma namatti kaardiidhaan namuu naannoo idilee irratti mo'ate jechuudha. Taakura irrattis Oromiyaan mo'ate, Harooressa irrattis Oromiyaan mo'ate, Gaara Walloo Oromiyaan mo'ate, Calloo Oromiyaan mo'ate, ammalleefu Funyaa Hareergaa bakka jedhamtu irrattis Oromiyaan mo'ate, ammalleefu Qilee bakka jedhamtu irrattis Oromiyaan mo'ate, Mojoo Waldaa bakka jedhamtu irrattis Oromiyaan mo'ate, Huursaa bakka jedhamtu irrattis Oromiyaan mo'ate, akkasumas Qileedhaan wanta akkasumatti Ardoota ollaa keenya jiran kan akka Muluqqeedha irrattis taklaallaahu Oromiyaan mo'ate jechuudha. Lafa san irratti eegasii booda irratti Ardaan lama Ardaa Raqayii kan dhugaadhaan beeknu ragaa wanni beeknu Ardaa Raqayii fi Ardaa Raqayii guddaa Raqayii xiqqaa bakka jedhamtu irratti Soomaliin mo'atuudhaan jira jechuudha. Iddoo immoo duwwaa akkanumarraan qilleensarraan bakka ganda kanaaf ooyiruu sanirratti Ardaadhaan jechuudhaan sobaan waan akkasii himatanii yeroo dura qindeessanuu akkasitti qindeessan jechuudha. Mee qindeessuu kanarratti bulchiinsi aanaa Mayyuu Muluqqee waliin keessaa qaba immoo
akkam jechuudhaan akkasi gaariidha yeroo dura jalqabaa kaamusanii akkuma silaa seerri mootummaatii fi heerri mootummaa jeesan irratti gaggeessina jechuudha ammoo bara 2001 keessatti gocha addaa kan takkaadhaa raadiyoo keessa irratti hin arkini kan addaa ka addisiidhaadhaatu as keessa irratti nurratti argame jechuudha maal yoo kaafne dureessoo bulchoonni aanaa lamaanii dubbii kana kaasee osoon ummanni waliin jiru osoon nagaan eegan arraqeessunis hundeeffame aanaadhaan jiraatee namuu waliin jiru dura iddoo gara walloo jamtu irratti rasaasni baname jechuudha yeroo rasaasni banamu naannoo shanii achirratti dhufteeti ganda achirraa barbadeessitee bara sadi mokkanaatu dura hafee bara kana keessatti kaaftee jechuudha ardaa san dubbiin kun achirraan dhaabbanne manni barnoota ardaa gara walloo san ni gubani iyyannaan waan jennu waan dubbannu konferaansii meeqatami ni dubbanne nurraan hafne achirraa fuudhaadhaa ardaa gara walloo san ni kaase taakuraa ni kaase harooreysa ni kaase mana barnoota isaanii hundaa'u ka jiru takka takkatti gubanii balleessan jechuudha akka kawamsatti ammoo ta'ee asirratti qaamni nu bulchuus kabara 1996 san geggeessuus obbo Bashir Adami obbo Ahmad kan ja'ani jechuudha isaanum san jechuudha warreen guyyasiis geggeessan kan nu bulchuu kan akka dhaama raadiyootti geggeessee bulchu amma kanarraan arda eegammoo nurratti geggeeffame lolli nurratti babee lujii foolis sun waraana nurratti baree makiinaan geessuunis makiinaan naannoo Oromiyaadhaa kan naggaadeedhaati kan achi keessatti qamadii achi keessa buute naggadu kajimaa naggadu makiinaa kanaan fuudhee ummata duratti naquudhaa jira jechuudha waraana meeqatamiin ardaa ammoo teenya zoonii roggee jamtu irratti makiinaa 5 guutee hawaasa jiru dhufee akkasitti nu keessa qubate jechuudha guyyaa tokko hoggaa nu keessa qubatu asirraan qawween takka takkitti hin jirtuu fi milishaan takka tokkichi jiru itti bahee rasaasa walitti dhooyne jechuudha yeroo walitti dhooynu nurraayis nama 16tu dhume isaanirraayis nama 6 dhooyne firraani deemne asrii takka keessatti yeroo mallayyoo isaanii wanta isaan meeshaa isaanii hoggaa fuunu mastaawaqaa isaanii hoggaa fuunu maljaa lijuu foolis jaama kofoolis lijuu foolis jaama kan irraa hiinus kana jechuudha haala sanirraa wal qabsiifneeti qaama aanaatiin ni garsiifne qaama sadaffaadhaa kan jiru federaala kan jansanis ni garsiifne eegachirraa tarkaanfiin nutti fudhatamte takkaadhaa aduu takka kan nurraa oolteen qabdu achiin boodatti araddaan gaara walloo sun lagaas ni qotatti gubbaas ni qotatti akkasumatti lafa hektaara 100 fi waagayu 200 fi waagayu kana akkasumatti jalaa fi gubbattis irraa ka'e jechuudha calloos akkasumatti lafa hektaara 300 fi lafa hektaara 300 fi 300 gayu akkasumatti guutumaan guututtuu qonniti jalaa gubbaadhaan irraa ka'anii qileen akkasii moja walgayni akkasii burqaa jannataa akkasii ammallee akkasumatti dabarsee muluqqeen akkasii qabeenyi muluqqeen faanuu qabeenya loon sa'a loonii fi gaala lamaan jidduu ilaa hanqa harreetti hanqa re'etti naannoo godina gursumirraani dhufe godina fiiqirraani dhufe godina mayyuu bakka jedhamtu amma raqay naannoo raqayirraa dhufe nama 666 achirratti lola irratti gaggeessee maatii gubuudhaan qabeenya san akkasuma guutumaa guututti ganda 9 balleessee akkasitti irraa kaasee jechuudha lafa san ganda sanii qabeenya sanis hagammatti akkasi qaba achi buuteedha qabeenyi suniisi baatii 6 kana keessa qabeenyi suni kan aame jidduuna keessatti garuu wanni sunis wanni takka ta deebi'e hin jirtu qabeenyi naannoo Oromiyaadha kan geessus ka deebi'u hin jiru asuma jechuudha uummata keessa daasni amma xaaziyaadha gaddaaf amma jaarranne kun daasa obbo Bakarii fi Bakar Abdullaahi fi mucaakareen Hamdi Hassanii fi Muhammad Ahmad kan jedhamu daasni kun daasa sanii jechuudha kan keessatti iddoo sanatti daasa nama 3 jechuudha daasni amma keessa jiru kun achi eegan gochi kun nurratti hojjetamee namni waraanni dhufee bireenii 2 fi akkasumatti qawween 260 iddoo dheela jamtu irratti ganda moja waldaa kan wali qabannee iddoo takkatti eeguudha horii kana eeguudhaaf jirru rasaasni dhaabame jechuudha namni madaawisan hoggaarmarraa yaafnee qaama aanaa geessinu madoo teenya saniin hoggaan gargaaraadha jennee kan himnu taate qaamni aanaadha hanqa madoo tara dhintantan malee yoo seeraan isin gaafatuu baanne ummata horii isaanii barbaadaaf iddoo san isinitti dhufu isin dhooytan nama nagaa dhooytan jechuudhaan nuti xaadhaan nu hiraarsaadhaa jira jechuudha qaamnummaan aanaa mayyuu bulchuu nuti amma dura gaafa minoo iddoon jamtu sun dhawamee achirraa gabaasni
sagalee Ameerikaatti kan bilbilamu ta'ee hoggaa jaalanneen gammadaa gaafattu hoggaa warri Harargee bahaa bulchan gaafii deebisanii Ameerikaa keessaa raadiyoo banannee namayyuu ni qaba dubbatanii nu ajaa'ibsiisee jechuudha obboleeyyan keenya maal jedhanii nu ajaa'ibsiisan wanni taa'ameen jirtu iddoo san irratti wanni takka rakkoon akkanaa taa'ameen jirtu lola gosaa fi gosaati jedhan jechuudha haala saniifuu isiin nu biran jirtanii nuti immoo rakkoon nurra geessu rakkoo addaa hadhooytu akka hargeysaati jechuudha golga dukkana addaa keessa jirre jechuudha akka mootummaan akka naannoo Oromiyaatti ballee jirre jechuudha kanaafuu haala sanii yookaan mirgi dhala namaa kan jira eegamu ta'e akka mirgi keenya nu eegamu yookaan addunyaan nama addunyaan guutumaan guututti kan namaaf dirmatu kan akka nu dirmatuun anqarma barbaada jechuudhaan galatoomii nama birootiif carraa hambisni eenyuma anke Misa Marasan Awalasan ayye jiraata ana magi mulke arada magi waldaati gocha mootummaadhaan kan saratu geeffame woni ni himaje gara kayyane mun danda'u jechuudha gaddaafi gadoo guddaa kas jirra jechuudha amma lolli geeffamaadha jiru kun yoggaa dura qabu lola mootummaa naannoo shanii mootummaa afurii fakkaatee itti walitti ka'e jechuudha osoo uummanni nagaan taa'u mayyuu dargii fi Haile Sillaasee jidduu mootummaan addunyaa utuun beeyti Oromiyaa jalatti bulaalaa jira araddaa raqeetammaa naannoo shanii jettee moggaaftee naannoo shaniitiin ibxaftun Oromiyaa jala turti Haile Sillaasee fi milki jidduu Oromiyaa jala jirti eegaa bara 1999 keessa mayyuun kun mayyuu aanaa mayyuu kun hundaawe innis waa'ee gosummaatiin walxaxee naannoo shanii jala qamadii fudhachaadha waan jiruuf odoo mayyuuttis nyaachaa jiru odoo naannoo shaniitti nyaachaa jiru warri naannoo shanii isaan kana hundeeffateef jala qabatee ammatee raqee naannoo shanii godhe jechuudha isaa mayyuu duraanuu naannoo Oromiyaadha bakka referendamiin hoggaa gaggeeffamte nuti irraan lollee zaffatachiin tollee nu saamtiin jenne uummanni kunis uummata duraan isaan Oromiyaa jala jiru hayo saba barbaadele saba Oromiyaa jala jiru saba Oromiyaa ta'in dhalatee haa jiru kun ammoo qamadiidhaan bitamee naannoo shanii jalatti bulee akkasumatti lolonti bufee lolli sun ammas yeroo san keessatti mootummaan dirmatee qabbanees yeroo san 93 keessa deebii hardhammas bara 2004 keessa barana nuti gaggeeffame jechuudha ammas haarayaan lafti tun lafa Oromiyaati lafa tana wal falmaan jirru qabeenyi loon gaali wal keessa hojjetaa jira namu amantaa qabna aadaa qabna jechuudha uummanni kun ammoo sababa qamadii mootummaa irraa fudhachaa jiruun namu hundaaf jala jaaraa osoo deemu uummanni irra guddaan gara isaa bolaadhaa osoo deemu naannoo shanii ardhaa humna godhatee liyyu poolis leenjifatee onelee fiin dhorkajee osoo ilibsanitti hin babbaasin uummata qotee bulaa horsisee bulaa irratti duulaadhaa jiran nama meeqa nurraa du'e jira nuti mootummaan kun lola mootummaa nu qabdu lola mootummaa kun nurraa deebisu jenneeti midhannaa teenya eegee kennee fudhachaadhaa hin jiru jechuudha deebi'eeti lolli kun hanqa qabeenya keenya nu saamaadhaa jira mana daseedhaa kajaaranii qabu ni gubatanii ni guban midhaan kuusa jira ni guban midhaan boola jira ni guuratan jechuudha mootummaatti yeroo iyyannu mootummaan sun akkasumatti bakka nuuf irraa isinii fuudha isin harka laatinaa hin tuqinaa jedhan bansaanii kajarallee yaasanii gaasii galchaaf mootummaan gara keenya habadee soorii dhufuullee nuti gara keenya horii tokko irraan fuune inni immoo gara isaarraa halkeen yoo harkaan funu fudhachaa jira bireenii meeshaa mootummaan loluun gurguddaa fudhateeti nuti dhukaasaadha jira nuti immoo duraan qotee bulaa horsee bulaadha meeshaa kana hin bitanne lafa jalaa waan milishaan ardaadhaa qabu waan takka qawwee dhuunfaata jirtu yeroo baafanee fira dhukaasti dhoyin humnaan olii ta'e jira gaafii takkaan sirraa qabaatii achii booda inni xumurraa biyya tana waan hedduutu hin jirreef ibqusachuu barbaachisa wahin agarsiisaa jira kaameeraan kiyya wanni hin barbaadu gaafii takkittiin si gaafachuu barbaadu filmaata 1996 referendamiidhaan kililii shaniitii fi kililii Oromiyaa jidduu deeme maali milikannisaa sararaa walwallaalammoo daanga walwallaalammoo maali yoo sararri ni jira moo hin jiru bakki beekamtuun akaara mayyuutti ni jira jechuudha warri mayyuu duraan mayyuu guutuu naannoo Oromiyaa jala jira sarara se wallaalle lafma Oromiyaadha tana saamuu deemale nuufi rannoo shanii bakki toldaan geessun lafa irra jira irri asin ana mayyuu mulqeeti mayyuu asirratti hoggaa dhageenyu mayyuu lama ta'ee jira mayyuma tokkootu naannoo shanii mayyuu mulqeef hin jaa nuti immoo mayyuu mulqee jenna Haile Sillaasee firmee iddoo addunyaan beeyti irra lagaa jedhaniitu jira nuufi naannoo shanii iddoo haa jiru ammoo inni irra as beeti mayyuma kana araddummaan takka qoftiin araddaan lama if goote araddaan lamaan deebitee aanaa if goote jechuudha
nama dhibba sagal qofa warri hardii xiqqaa guddaan gaggee fudhate guyyaa sanuu lakkoofsaan beekna araddaatee yeroo jira nama dhibba sagalii torba aanaa ta'e hojjetaa mootummaa hundee mindaa nyaachaa jira. Wanni jechuu barbaade erer uumaa rabbiitii uumee Somaalii fi Oromiyaa odoon ta'in biyya hedduu gargammuure leenyi ererii haa ta'u kililii shaniitii fi kililii Oromiyaa odoo dura referendamii dura kililiin baananii hin jirtu referendamii fi filmaanni hoggaa deeme referendamii jechuun filmaata naannoo lamaan jechuudha. Naannoo lamaan araddaan lamaan kililii shanii hoggaa taatu aradduma sanii fi naannoon Oromiyaa bakka itti daangeffamtu sun sararri ni jiraayedha. Ni jira jechuudha. Maqaa fi kun sararri beekamaa jira moo ni wallaalame? Ni jira jechuudha. Ni jira. Ni beekaa armaa fi dargii Haile Sillaasee jidduu lafa namni itti qubatu isaan itti urra qabantu jira ni jira jechuudha. Osoma jiruuti beekaa nu dabire jechuudha. Ni jira jechuudha. Ya akkitti jiru araddaan mojo waldaatii fi raqee waldaan geessa jechuudha. Waldaan geessa araddaan mojo waldaatii fi raqee hoggaa jenne bakka iddoo basaqa jaan karaa jira jechuudha. Iddoo basaqaa jaaniiti jira jechuudha. Iddoo basaqaa sanii Iddoo basaqaati jechuudha. daangaan jira. Daangaan jira jechuudha. Gaaffii takka ta'ee isin lachuurraa qabu yookiin nama biraati yoo carraa dabarsanii gaariidha. Ammoo baatirii lo'uu jechaan naan jira. Ammoo wanni jechuu barbaade Oromiyaan takkaa'u poolisni Oromiyaa takkaa'u isin uummanni naannoo Oromiyaa irra qubatu daangaa kililii shanii san dabartanii hidhooytanii ni beeytanii. Takkaa dabarree Guyyas dhiisee ardhaan tanaa daangeffamee jira jechuudha. Waggaa kana keessa daangeffamee jira. Takkaan dabarree amma immoo sa'a sana keessatti kiiloomeetira daangaa san iddoo qaamni sadaffaa kun ardha deebi'ee godhu kanarratti dabree bakka sanirraa godhe jechuudha. Bakka konferaansiidhaan amma deebi'amee hawaasni lamaan itti walii galee daangeffame san dabreeti araddaa mojoo waldaa keessatti iddoo asuma jechuudha kiiloomeetira lama geenya keessatti amma baatuma tana keessa qubatee jira jechuudha. Ammuma qubsiisee jira qaamni federaalaa qubsiisee jira jechuudha. Arduma keessa harooressa iddoo jamtu keessatti mana barnoota harooressa kan Oromiyaan jaarrate kalee malee dheengaddaa irraa guutumaan guututti buqqaasee manni barnoota sun dhabame jechuudhaan gabaasni nutti dhufee jira jechuudha. Galatoomaadhaa isin hundinuu iyyannaa teessanis yoo akka iyyannaatiin deddeebiidhaan yoo taate malee biyya tana waan rakkinni ifaatii fi waa hedduun jirtu kunuu gayaadha kunuu ragaa bareedaadha jeetii yaada kanafeef qusattuuf arraafni gayaa iyyannaa teessanis iyyannaa bakka geessu rabbi isin haa godhu manguddoo dhagayamtu rabbi haa godhu akkasitti gaa balaa rabbumaan nama qabsiisaa rabbiin isin irraa dhaanfu hanga barbaachisetti isiniif jibbaanna mee maal jechuu feete wanni injuu barbaade hawaasni kun ardan qotan jechuudha. Hawaasni mayyurra jiru ardoonni hanqi jenne kun taqlaalummaan isaatu hin qotan jechuudha. Namni kun kan horsiisee buluus ni jira kan qotee bulaatis ni jira jechuudha. Hawaasni kun lagaa fi gubbaa ni qotata lagaa fi gubbaas akkasumas tokkollee waan hin qotataniif beelaan dhaabni gargaarsaa kan dhufe sunilleen meeshaa keessa bulan sharaa fi distii fi waan akkasii dhiyeesse malee midhaan qamadii luyni tokko hin dhufne jechuudha. Haala sirriitti waa'ee beela irratti yoonii fi hatattamaan nu dhaqqabe malee uummanni kun rakkoo jabaa keessa jira jechuudha. Beelaan sababa beelaatiin rakkoo jabaa keessa jira jechuudha. Bareedduudha kun kan beelaatii fi hunda wal qabsiifnee itti waliin fufna kanaafuu yeroonis waan deemteef galatoomaadha. Wanniin daasa kana keessatti haasawamitu waan nama adoochisaati daasa kanallee hoggaa laalle waan nama adoochisaati kanaafuu